Akkam jirtu ijoollee nagaa jirtu kun qophii sirna gadaati. Qophiin sirna gadaa torban torbaaniin karaa chaanaalii OBN gaammeetiin duudhaalee sirna gadaatii fi akkasumas ammoo wantoota sirna gadaatiin wal qabatan isiniif dhiyeessa. Qophii sirna gadaa torbee darbeetiin waa'ee eebbaa fi nagayaa ilaallee turre. Ijoollee eebbaa fi nageenyi waliin wal itichu addaan bahanii hin beekamanii. Eebbi milkiidha hawwii waan yaadanii akka waaqni milkeessuuf gaafachuudha. Nagaan qabbana fayyaa fi gammachuu of keessaa qaba. Kanaafuu eebbaa fi nagaan addaan bahanii hin beekanii. Namni nagaa qabu waa hunda qaba. Namni nagaan jiraatee nagaan bultii fi qajeelfatu eebbifamaadha jedhameet yaadama. Ijoollee qophii sirna gadaa torbee kanaatiinis kutaa lammaffaa eebbaa fi nagayaa ilaalla. Ijoollee nageenyi yaad qalbii sammuu namaa dhuunfaa tokkorraa kan eegaluudha. Yaad qalbiin maatiiwwanii ammoo kan hawaasa naannawaa sanaa ta'a. Hawaasni ammoo kan biyyaa ta'a jechuudha. Ollaa fi olloomnis asuma keessatti argama. Kanaafuu Oromoon yoo walitti dhufu nagaa wal gaafata. Maatiinis ganama yogguu hirribarraa ka'u nagaa wal gaafata. Haala kanaan eebbaa fi nageenyi addaan bahee hin beekamu. Kan bobba'e nagaan haa galu, kan dorrobe nagaan haa dhaluun eebba abbaan warraa eebbifatee ijoolles loon waliin bobbaasee ofii isaatiifis gara hojii isaatiitti kan bobba'uudha. Maqaan kee jaarsoo dhugoo jedhanii jaarsoo dhugoo bunaati. Waaqa abbaa waaqayyo waaqa ulaa waaqa malkaa waaqi mee bokkoo waaqi bokkuu gurraachaa lafa tana eebbisi gumii tana eebbisi Oromoo eebbisi gujii eebbisi ilmee eebbisi intala eebbisi. Maatii xixiqqoo tana waaqayyo nu guddisi barumsa nu sammuu sii qari nu nageessi. Mee waa'ee eebbaa ilaalchisee waan manguddoon godina Arsii barnoota kennan kana hordofaa. Ijoollee isin eebbifna. Wanti hundinuu eebbaan jalqaba. Oromoon wama hunda yoo jalqabu eebbaan jalqaba. Yaa irratti halangeen jalqabu. Malkatti halangeen jalqabu. Isin warra ol deemaa jiru waan taataniif kichuu akkanaa kana waan taataniif kanaan isin eebbisaa jechuudha. Eebbi eessarraa ka'a. Tokko abbaan ilma eebbisaa, ijoollee eebbisaa, diqqaa eebbisaa, guddaa eebbisaa, waan adda addaatiin eebbisaa jechuudha. Guddadhaa, urgee gayaa, bakka gayaa jedhaniitu ijoollee eebbisu. Amma yaa guddatti yoo dhufte dhiltee dhinnaa jedhee jalqaba. Dhiltee dhinnaa jechuun waan jechoo hedduu kanaaf na hoffalchaa jechuudha. Dhiltee dhinnaa hobbayaa. Dhiltee dhinnaa ijarraa hafa nu hambisa. Haftoo ambaa ta'aa jedhan. Ifaa ijoollee yoo akkana jedhani faatee waan isii dhagayi, lafti dhagayi, gadaan dhagayi, gadaamojjiin dhagayi, dololloo yaas, yaa'ii gabbisi, gadabisi galchi, gadaasi hulluusisi, Oromoo biifaa si godhi, biiftuu ganamaa si godhi, ejersa gaaraa si godhi, korma nyaaraa si godhi, waraana qaqeessi, Oromoo qaqatti bulchi. Isinii galaa jiru akkana jechuun Oromoo qaqatti bulchi. Akkas jedhee eebbisa Oromoon. Kana jechuun hiika mataa isaa qabaa jechuudha. Faatee waan isii dhagaye jedhee yooma jalqaburraa na hoffalchaa jedhee jalqabee jira. Faatee waan isii dhagaye yoo jedhu waaqa uumaatitu waa hunda dursaa jechaa ijoollee isinii galaa. Eenyutu nu uume nu? Eenyu nu uume? Waaqatu nu uumeemi? Akkanuma akkanaa miti. Waaqatu nu uume. Dachee irra jirru hoo? Waaqatu nu uumeemi? Waaqa eebbifne waaqa jalqabne lafatti aanaa jechuudha.
faatee waan ni dhagaye lafti dhagaye gadaan dhagayin sirna gadaati bula oromoon faatee waan ni dhagaye lafti dhagaye gadaan dhagaye jenne gadaamojjiin dhagaye jenne yoo kana jennu maal jechuu kenna ijoollee waan ni dhagaye laftis dhagaye gadaan illee halangee harkaa qabaa dhagaye bokka yaa roobsi bokkus moosisi jenna dhumarratti sun waaqa waan baay'ee kadhannee jirra erga kana jennee kadhannu erga faateen jalqabne gadaan dhagaye gada bissi galchi gadaas hulluusis gadaa hundinuu ta nagayaasii haa taatu ta roobaa caamaasii haa taatu ta guddinnaasii haa taatu ta gammachuusii haa taatu ta goodaansa looniisii haa taatu ta ciisa horiisii haa taatu ta madhaamaatiin kee itti dagaagusii haa taatu jechuu egaa ijoollee eebbaa fi nageenyi addaan ba'anii hin beekaman jenneerra wanti eebba keessa jiru nagaya wanti nagaa keessa jirus eebba nageenya ammoo akkamitti ibsama mee kanas hordofaa waaqa guyyaa nagayaa na oolchite nagayaa nu bulchii hamaa jabaa nurraa qabii nagayaa nu bulchii jedhaniitiin gachiisan waaqa ofii kadhatanii gachiisan ganama ammoo bayanii tuttufata oromoon balbalu akka baatane tutu jedhee bitaa mirga tuttufateet balbala saaqeeraa beette balbala erga as banatee booda tutu jedha waaqa nagayaan na bulchite nagayaan na oolchi irraa gora na oolchi mirgarra na oolchi dogongoraan irraa qaba ana dogongora irraa qabi jedhee gabbaya nagayaan eega nagaan na bulchite waan ana nagaan na oolchi afaan ummataatiin waliin nagaan na oolchi jedheetiin tuttufatee manaa gabbaya haati manaallee ijoolleen illee akkasumatti bahuu jechuudha. Eega sanii booda maal ta'a namatti dhufuu danda'a. Ollatti baya horii ufii ilaallatee ollaan nagaa bultanii warra nagaa bultanii fayyaa nagaa urgaa nagaa bultanii horiin nagaa bulee jedhee gaafata. Kun nagaa ollaati. Nagaa ollaan gaafata. Dheedaa cinaachaan gaafata. Akkuma san nagaa yoo wal gaafate bifa kanaan deemamaa jechuudha ollaa gaafataa jechuudha. Bakka geettanitti bakka mana barumsaatitti nagaya mana barumsaa kabaja barsiisaa akkam bulte hin jedhamu aadbalee ijoollee isinii galaa salphina barsiisaa haadha abbaa nama umrii sii olii hundaanuu maal jettaan akkam ooltan yoo guyyaa taate akkam bultan yoo ganama taate kanaaf nagaya gaafattanii jechuudha kanaaf kabajaan siyoora sadarkaa keetiitiin namaan kamiyyuu akkam bulta akkam oolti hin jedhamu akkam ooltan nagaa ooltanii maal dabala kabaja dabala jaalala dabala kanaaf barsiisaan kun adaana beekaa asiin jedha fakkeenyaaf maqaan kee daddafoon yookaan roobduu yookaan gannoo yoo ta'e adaa gannoo na beettii jedha dirqama maqaa kee barataa jechuun barsiisaan si jaalata barsiisaa san ilamee kuno barsiisaa kee ka herreega nu barsiisu ayyii ila kunoo jettee akkasitti himtaa jechuudha yoo tana maatiin keellee hin jaallu adaa barsiisaa mucattiitii yallee hin beekaa jedha mana barumsaatii sin hambisan salphina beettee kanaaf yeroo kamiyyuu nagaya gaafattaa jechuudha barsiisaallee barsiistuullee barattoota jajjabaallee nagaya gaafattanii jechuudha kanaaf wanti nagaya oli hin jiru jechuudha egaa ijoollee waa hundaa nagayatu caala warri mana keessan teettanii televizyiinii ilaalaa jirtanis taate warroonni dhageettanis barattoonnis namni kamiyyuu waa hunda maaltu caala nagaya amma hoo nagaya ammas hoo nagaya wama hin caala waan ta'eef
waan nagaya walitti nu haa deebisu ijoolle nagayatti. Ijoollee Oromoon ilma amala badee yookaan intala amala baddee warra dararte akkaataa ittiin sirreessuu qaba. Akkasumas ammoo nama guddaa hawaasa jeequllee akkaataa ittiin sirreessan qaba. Seera sirna gadaa keessatti wantoonni tumaman hedduutu jira. Hamaa hammaataa jedhee jechisiisaa waaqa nurraa qabiin eebba ganama eebbifatamu. Hamaan gargar nu oolchi, gaarii wajjin nu oolchi, irraa gora nu oolchi, dogoggora nu oolchi jedhaniiti eebbifatu. Kanaafuu hamaan gargar nu oolchi jechuun nama waan hin taane dubbatu, nama waan hin taane hojjetu gargar nu oolchi jechuudha. Kanaaf Oromoon dubbii isaa keessattis naamusa dambooba gaarii kan qabudha. Haala saniin ijoollees guddifata. Ijoolleen naamusaa fi nagayaa eeggachaa guddatte ammoo eebbifamoodha. Ofiifis maatii isaaniifis biyyaafis bu'a qabeessa ta'u. Kanaafuu isinis ijoollee eebbifamoo ta'a isiniin jenna. Ijoollee nagayaa horattu, ijoollee nagayaa tiksitu waaqni isin haa godhu jenna. Oromoon nama wal dhabe ni araarsa. Kan araarsus ammoo dinniinan yookaan ammoo gumgumeedhaan yookaan ammoo jaarsummaadhaan araarsa. Yakka ol fagaate yoo ta'e ammoo seera sirna gadaatiin sirna araaraa gurguddaa akka seera gumaatiin ni araarsa. Araarri mallattoo dhiifamaati. Obsi ammoo mallattoo dandeettii namni tokko horatuuti jedhama. Kanaafuu isinis obsa qabaadhaa. Araaraaf iddoo qabaadhaa isiniin jenna. Walumaa galatti ijoollee Oromoon nagaa kan eeggatu eebban tiksa. Eebbifamuuf ammoo namni dhuunfaan tokko yaada sammuu isaa qindeeffatee fuula nagaatiin nama nagaa kan gaafatuu fi nagaa kan kennuu fi kan fudhatu ta'uu qaba. Namni nagaa dhabe garuu homaanuu hin milkaa'u. Kaayyoo fi karoorri isaatis galma hin ga'u. Kanaafuu karoorris kan milkaa'u, yaadni isin yaaddanis kan isiniif milkaa'u, nagaya qabaattanii ofii keessaniif nagaya keessoo keessanii tasgabbeessitanii maatii keessaniifis, ollaa keessaniifis, hiriyoota keessanii fi barsiisota keessaniif illee nagaya qabaattu jechuudha. Oromoon mammaaksanis waa hedduu jedha ijoolle. Ofii nagaan buluuf ollaan kee nagaan haa buluu jedha. Sa'a nagaan gale aannan mi'aawaa jedha. Yoo nagaa waliif kennan biyyaafis nagaan bu'aa jedha. Uummanni nagaa qabu dureessaa jedhan. Biyyi nagaa qabdu biyya quufaa caaltii mammaaksi jedhus jira. Akkasumas ammoo ijoolle isin nagaa yoo waliif qabaattan, yoo wal tiksitan, yoo wal gorsitan nageenni dagaagaa dhufaa jechuudha. Wantoonni nagaa ittiin tiksan ammoo amala gaarii fi jechoota gaarii, gochoota gaariidha. Wantoonni nagaa booressan ammoo wal arrabsoo, wal qoccoluu fi walitti qottisuu akkasumas ammoo wal jalaa meeshaalee fuudhuun wal nama lolchiisa. Kun ammoo tasgabbii barnoota irrattis dhiibbaa qaba. Kanaafuu waanuma dhugaa ta'e dubbadhaa, waan gaarii hojjedhaa isiniin jenna. Egaa kaa ijoollee qophii sirna gadaa torbee kanaa gorsa manguddootiin wal qabatu waa'ee eebbaa fi nagayaa kanumaan xumurra. Torban sagantaa wal fakkaatu biraatiin walitti deebina. Hammasitti qophiilee OBN Gaammee hafan daawwadhaa jechaa nagayatti jedha.